waa yaada manaa yoo dubbanne waan baay'ee jechuu dandeenya. Haadha manaa jechuun egaa ishee mana lafa bittee mana ijaarrattee gamoo ijaarrattee waan garaagaraa harkatti qabattee abaluu mana qabdii intala baluu mana ijaarrattee biyya ormaatiis birrii baay'ee walitti qabattee mana bichaa miti gamoo ijaarrattee akkasii haadha manaa taate isa jedhamu sana otoo hin ta'in haadha manaa jechuu isa jireenya keenya irratti ijaaramu isa jireenya keenya itti jiraannu jechuudha. Isa keessa jiraannu otoo hin ta'in haadha manaa taanee jireenyicha gaggeessu jechuudha. Nagaan isiniif baay'atu yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessanii guyyaa har'aa jechuudha. Wanta irraa barachuu dandeenyu tokko akkasuma intala jabduu baay'ee fakkeenya nuu taatu keessumaa shamarran biyya arabaa jirtanii fi jechuudha. Wanta ajaa'ibaa jechuudha. Obboleettii kana akkuma suura ishee argitanii jechuudha. Fakkeenya gaarii nuu ta'uu kan qabdudha. Waan ajaa'ibaa tokko jireenya obboleettii kanarraati kan hin bara'e tokko jechuudha. Isiniif qooduun dhufe jechuudha. Obboleettiin kun maqaan ishee Alam jedhamti jechuudha. Mucayyoo jabduu waggaa dheeraaf lafa onaa kana hojjechaa turte. Har'a garuu Itoophiyaa keessa nama gaa'ela qabu, nama jireenya ishee maatii ishee wajjin gaggeeffachaa jirtudha. Garuu haa ta'u malee jechuudha obboleettii kanaa asitti walbeenna turre yeroo baay'ee karaa miidiyaanis karaa waldaa onlaayiniis jechuudha. Mucaa jabduu ogeettii dhugaa dubbachuuf obboloota ko dubartii ogeettiin jechuudha. Dubartii ogeettiin akkuma macaafni qulqulluu jedhu iddoo deemtu hundumaatti ogeettiidha. Maaliif dubartii ogeettii waaqan namaa kennaa jedha sagalee Waaqayyoo. Haa ta'u malee immoo hundi durba taateef walqixa ogummaan qabdu. Durbi hundumtuu amala mataa garaa jireenya hundumtuu garaa qaba akkuma Waaqayyo bifa keenya garaa dhuume. Garuu haa ta'u malee jireenya isa tokkorraa ati baruu dandeessa. Namni kamiyyuu ogummaatiin hin dhalanne. Namni baraama beekama gaafa adeemu immoo wanta argatee fi wanta beeku immoo walirraa barachaa adeema. Obboleettiin keenya kun jechuudha biyya galtee mucaa godhattee gaa'ela ishee keessa nama jiraachaa jirtudha. Haa ta'u malee akkuma galteen jechuudha mucayyoon kun gara gaa'ela isheetti seentee booddee mucaa ishee godhatteetti. Yeroo baay'ee gaafa biyya ormaa keessa jirru jechuudha. Gaafa gallu wal argina jennee kana goona jennee karoorfanna. Garuu baay'een keenya gaafa biyya gallu jechuudha. Hantuuta bishaan lixxe dhugaa dubbachuuf ijoollee baay'een akka gaafa as jirru miti. Jaalalli isaaniis homti isaaniis waan baay'een gaafa biyya galan isaan daangeessa. Haa ta'uyyuu malee haala tokko ijaan argitee keessatti jireenya kee gaggeessaa turte immoo aloonni jireenya koo isa darbirraas isan keessa jiraa'urraas barachuu qaba jettee obboloota kee lafa onaa deebitee yaadachuun baay'ee barbaachisa. Obboleettiin kun maal goote otoo nuti yaadiin sapiraasii addaa nu goote jechuudha. Biyya keessa teessee jechuudha. Galte yeroo galtu akkuma hiriyaa tokkotti ishee gaggeessinee biyya galtee gaa'ela isheetti seentee mucaa ishee deessee gaa'elli maal akka ta'e argite jechuudha. Amma immoo maal gooti karaa waatsaappii jechuudha. Karaa waatsaappii dhufteetu gurubbii haadha manaa ta'uu ka jedhu nuu hiite. Haadha manaa ta'uu ka jedhu nuu hiite achi booddee jechuudha. Barumsa ajaa'ibaa gaa'elli maal akka ta'e. Gaa'ela keessatti maaltu akka barbaachisu nu barsiisaa turte jechuudha karaa waatsaappii. Barumsa isheellee kutaa kutaatiin Gizuu Toobiirraa argachuu dandeessu warri maamila Gizuu Toobii taatanii. Haa ta'u malee har'a garuu jireenya mucaa kanaatu yeroo hundumaa sammuu koo keessatti naquuqachuudha. Maaliif nama jabaa tokko jabeeffachuun kan keenyadha. Haa ta'uyyuu malee waa tokko jechuudha. Gaafa namaaf qooddu qaamaan irra geessee jireenya kee keessatti hubattee gaafa namaaf qooddu dhuguma wanti sun dhugaadha. Ibbaaf ibba dhugaadha jettee sammuu keetti fudhatta jechuudha. Mucaan kun jechuudha galtee daataa mataa isheetti otoo waa tokko baasii otoo unuun gaafatiin barumsa haga kutaa 5
jechuudha. Barumsa kutaa kutaatiin nuuf qooddee nu barsiisaa turte. Obboloonni garee sana keessa jirtan beektu. Maaliif namoonni baay'een jechuudha daataa guuttadhee online kanaatiin sagalee waraabuun waa tokko yaada ijoolleef qooduun hin ulfaata jedhanii otuma nu jaallatanii biyyuma keessatti callisanii dhiisu. Garuu obboleettiin kun gaa'elli maal akka ta'e obboloota biyya Arabaa barsiisuun qaba. Waanan arge kana qooduufiin qaba jettee nu barsiisaa turte. Baay'een ajaa'ibsiifadhe. Maaliif obboleetti kana sagalee ishee dhaggeeffadhaame. Sagalee ishee mee walumaan haa dhaggeeffannu. Quuqama ijoollee biyya Arabaa waanan qabuuf jette. Waan garaan ishee nuuf gadduuf jireenya mataa ishee gammachuu mataa ishee gammaddee achumatti hin callisne. Isa argite uftee nuuf qooddeetti. Kanaaf isinillee jechuudha obboleettii kanarraa barumsa gaarii akka argattanitti sagalee ishees isin dhageessisaa barumsa isheen nu barsiistes yoo isinitti tole kutaatiin asirratti isinii qooduu danda'a. Akkasuma immoo warri kanaan dura dhaggeeffattanii haa ta'u malee immoo barumsi gaa'elaa maal akka ta'e obboleettiin kun nu barsiisuuf daangaa homtuu ittiin taane. Kanaaf mee sagalee ishee dhaggeeffanna waliin. Haadha manaa ta'uu jedhama mata dureen barumsa keenya. Haadha manaa ta'uu. Egaa waa'ee haadha manaa yoo dubbanne waan baay'ee jechuu dandeenya. Haadha manaa jechuun egaa ishee mana lafa bittee mana ijaarrattee gamoo ijaarrattee waan garaagaraa harkatti qabattee abaluu mana qabdii intala baluu mana ijaarrattee biyya ormaatiin birrii baay'ee walitti qabattee mana bichaa miti gamoo ijaarrattee akkasii haadha manaa taate isa jedhamu sana otoo hin ta'in haadha manaa jechuun isa jireenya keenya irratti ijaarramu isa jireenya keenya itti jiraannu jechuudha. Isa keessa jiraannu otoo hin ta'in bakka haadha manaa taanee jireenyicha gaggeessu jechuudha. Mana gaafa ijaarranne manicha keessatti wanta barbaachisaa ta'e hojjetanneetu wanta barbaachisaa ta'etti fayyadamneetu kutaa garaagaraatti qooddanneetu mana keenya keessa jiraanna jechuudha. Inni kunis immoo haadha manaa jechuun nuti mataan keenya warri dubartootaa yookiis warri shamarrootaa bakka shamarrummaa keessaatii dargaggummaa keessaatii gara sanatti yemmuu adeemamu jechuudha. Haadha manaa ta'uu jechuudha. Gaafa ibsinee dhiikasaa himu jechuudha. Egaa manni akka feenitti jiraachuu dandeenya mana keenya keessa ijaarranne. Anis akkamittan akka sanatti jireenyi haadha manummaa ani jiraachuu danda'a. Akkamitti anarratti ijaaramuu danda'a kan jedhu yoo kaafne inni kun kennaa waaqayyooti. Kaleessa ijoo isaa isiniif himeen ture. Haadha manaa jechuun kennaa waaqayyoo jechuudha. Kun egaa kan namni ofii isaatii dhiirri akkasaa ta'u dubartiin haadha manaa jedhamtu dhiirri immoo abbaa manaa haa ta'u dhiirri haa bulchuu dubartiin immoo jalatti haa bultuu jedhee kan baase seera isaa eenyumti waaqayyoodha. Kanaaf kennaa waaqayyo biraati namaaf kennamedha jechuudha. Kana gaafa hubannu macaafa fakkeenyaa boqonnaa 19:14 irratti manaa fi badhaadhummaa abboota ofiirraa dhaaluu danda'u. Haati manaan garuu kennaa waaqayyooti jedha. Mee bakkicha baasee nu dubbisaa. Akkas jedha maqaa Yesuus hin dubbisaa. Manaa fi badhaadhummaa abboota irraa hin dhaalu. Haati manaa hubattuun garuu kennaa waaqayyooti danda'u. Haati manaa hubattuun maalidha? Kennaa waaqayyooti. Egaa hundatu hubattuudha jechuu miti. Hundatu beektuudha jechuu miti. Hubattuu keessattuu jechuudha. Haati manaa hubattuu, haadha manaa ogeettii, mana ishee qabuu dandeessu, mana ishee bulchuu dandeessu. Namni argatunni garuu akkasii eessaa dhufa? Kennaa waaqayyo biraa dhufa jechuudha. Kanaaf egaa nuti kennaa waaqayyo biraa nuuf kenname kennaa addaa qabaachuu keenyatti itti gammannaa jechuudha. Haadha manaa ta'uu keessatti chaalenjoonni baay'een isaanii jiru. Akka yeroo kophaa keenya, shamarrummaa keenya, maatii keenya bira akka feene jiraannu sana miti jechuudha. Chaalenjii hedduuf keessaa qaba. Chaalenjicha keessatti immoo garuu jaalalli jiraannaan, nagaan jiraannaan gammachuu guddaadha, boqonnaa guddaadha, nagaa guddaadha. Waan salphaa miti jechuudha. Kanaafiyyuu egaa kana beeknaa laata baay'een keenya. Haadha manaa ta'uun waanuma shamarran tokko yeroo gaafa geesse heerumtu dhiirri tokko fuudha gaafa ga'e fuudhu akkuma bartii wayiitti ilaalla malee dhuguma iddootti kennee kennaa waaqayyooti jenneen baay'een keenya iddoo laannuuf adeemsa keessa muuxannicha fudhachaa deemna malee jechuudha. Kanaaf egaa kennaa waaqayyo biraa ta'e ta'uusaa hubannee beeknee gammachuudhaan gara sanatti adeemu ergatti deemnee immoo chaalenjoota jiran sana dandeenye baannee adeemuun ga'ee keenya. Haati manaa hubattuun kennaa waaqayyooti waan jedhuuf sagalee waaqayyo. Kana malees immoo haadha manaa ta'uu jechuun maal jechuudha? Jechuun amma jechaa ture jechuudha. Kaayyoo waaqayyo nu uumeef jiraachuu jechuudha. Haadha manaa ta'uu jechuun wantoota man dubbadhe kaayyoo waaqayyo nu uume haadha manaa taanee haadha manaa hubattuu taanee jireenya kaayyoo itti waamamne sanaaf jiraachuu jechuudha. Chaalenjoonni isiniin jedha haadha manaa gaafa ta'an isa yeroo mana keenya maatii keenya yoo feene
nyaanne yoo feene dhiifne yoo feene hojjenne yoo feene dhiisnu miti haadha manaa gaafa taanu gabaabumatti yoo ibsuu barbaade kana baay'een keessan beektu mana kooti jennee dirqama qursii qopheessine dirqama misaa hojjenna dirqama jechuudha taa'uun nurra hin jiru gaman akka mana maatii keenya sanan miti jechuudha mana maatii keenya keessummaa yoo dhufnetti dhimma qabaachuu dhiisuu dandeenya. Maatiin keenya waan jiruun keessummeessanii dhiisanii baduma nu wannoo jechuu hin qabu jechuudha yoo nuti mana danfisuu dandeenya gargaaruu dandeenya maatii keenya jechuudha. Kanaan achi baduma bakka maal keessa seenne waan beeknu hin qabu gaafa mana keenya haadha manaa taanu garuu keessummaan gaafa dhufu ofii keenyaatti yaadne maal gochuun qabaa buna danfisuun qabaa qursii gochuun qabaa maal gochuun qabaa jennu waan baay'eetu yaadamaa jechuudha ibsuma gabaabaa isaa irratti jechuudha. Kanaaf haadha manaa ta'uun icciitii gurguddaa baay'ee of keessaa qaba. Haadha manaa ta'uu jechuun kaayyoo waaqayyoon uumeef jiraachuu jechuudha. Gara kanatti